Nagaa isiniifaa ta'uu warroonni chaanela Eebbisaa Entertainmentiidhaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Nageenyi araarri waaqayyoo isiniifaa ta'u akkam jirtan hordoftoota kiyya jaalatamoodhaaf kabajamoo. Egaa akkuma beekamu guyyaa guyyaadhaan viidiyoo adda addaa qabannee dhufna. Har'a garuu viidiyoo baay'ee haamilee kiyya tuqe tokkodha. Viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu qabadhee kara keessan dhufe. Inni illee maali inni hojjettan daa'ima asirratti argaa jirtan daa'ima kichuu kana daa'ima waggaa 7 maqaan isaa Naa'ud jedhama. Kibba lixa Itoophiyaa kan ta'e magaalaa Baaguun kan jedhamtu keessatti daa'ima xiqqishuu kana jechaadha. Daa'ima waggaa 7 kana haati kan jirtu biyya namaati jechaan dhaga'e odeeffannoon. Dhalli namaa hagana hunda garaa jabaate daa'ima xiqqoo kana jechaadha. Haa Itoophiyaa. Birri miliyoona 2 haadha gaafatanii birri miliyoona 2 kana qabduwaati. Birri miliyoona 2 kana maatirraa dhabanii jennan daa'ima ajjessanii tuboo kessati gatan. Maali garuu dhaloonni Itoophiyaa kun? Dhalli namaa akkamitti jiruu hagattii tanaati mallaqaa jecha ilmoo nama ishii daa'ima sana ajjeessan birri sanii argatu? Haa Itoophiyaa. Cikkaale. Abee cikkaale xiggi. Dhugaa baay'ee na gaddisiise. Dubbachuudhaaf illee jecha nama dhoowwa barkuun. Ani kana dhibe maal hojjettanii fayyaa qabdanii? Hojjetanii yoo nyaatan dhaloonni biyya lafarraa kun maali? Ganaa humna qabanii. Yoo dhaban waan hojjetanillee dhaban odoo kadhatanii jiraatanii. Bar kuni seeraan nama gaafata. Seenaan nama gaafata. Waaqa biratti illee nama gaafachiisa. Lubbuu namaa mallaqaa jedhanii balleessuun cimaa rakkoo guddaadha laa. Wanni beekuu qabda. Ani kana ajaa'ibe dhugaa yeroo baay'ee deddeebi'aa jira Itoophiyaa keessatti daa'imman xixiqqoolee mallaqa jedhanii aggatanii mallaqa guddaa gaafatan yoo maatiin mallaqa sanii qabaatin ajjeessanii gatan. Maaliif garuu? Ishii birri kan hunda qabatan ishii erga birrumaa barbaadanii aggatanii birruma xiqqaa'uu qabatan 200, 300, 400, 500 kan maayyoo doo qabatan yoo waan isbiillee walitti guuree fiifidu. Yeroo ammaa kana namoonni Itoophiyaa keessatti dhibee kaansariitiin dhibee kaleetiin waa meeqan birri miliyoona 2 miliyoona 1 tuqaagas gaafatamanii dhabanii du'aan jiranii. Itoophiyaan jiruun qaaloftee namni waan nyaatee buluu dhabe birrii kana guutuu eessaa fideetii naa kaffala jedhee namni kana nama qabatee daa'ima kichuu lafaa ol deemtu tana qaxafa. Dhugaa baxaan kifuu honaalee nyaagar. Jecha ittiin Itoophiyaa ibsuun dhabaa jira. Osoo fakkeenya godhee jiraate mootummaan warra kana dura daa'imman ajjeesaa turan nama tokko ajjeesee hizbii addabaabaa irratti hizbii duratti ajjeesee fakkeenya godhee gaarii ture. Lammata deddeebi'ee waan akkanaan ajjeechan daa'ima irratti hin dhufu. Daa'imman Itoophiyaa keessatti gurguddaa waraanni fixe daa'imman leebonni fi ajjeestee fixe Itoophiyaan booda nama dhabdee zeeroo ta'aa jirti. Kanuma wanni beekamu qabu. Tokkoffaa qusannaa maatii jedhanii daa'imman dhalachuun hafeera Itoophiyaa keessatti. Yoo dhuguma guddate mana tokko keessatti daa'ima 2 ol kan namni qabu hin jiru. Daa'ima 3 ol namni qabu hin jiru yeroo ammaa kana. Qusannaadha jedhame. Kaan waraanni fixe daa'imman dhalattee lafaa ol deemaa jirtu hattuun fuutee birrii gaafatti maatii yoo maatiin birrii dhabeen ajjeesti Itoophiyaan zeeroo ta'aa jirti. Mootummaan dirqama namoota daa'imman lafaa dhufan ajjeesaa jiru kana seera mirgi daa'immanii fi dubartoota Itoophiyaa keessatti hojiirra oolan jiru yeroo ammaa kanatti. Zeeroo irra jira. Osoo hojiirra oole ta'e warri kana dura daa'imman nama ajjeesanii callisanii mana hidhaatti qallabamuun qaban sila. Tokko akkuma isaan lubbuu san baasan lubbuun nama hidhamee sanii fi lubbuun nama du'ellee tokko. Daa'ima lafaatii fi anaa fi daa'ima har'a dhalattee lubbuun keenya tokko. Maali garaagarummaan lubbuu? Hunda waaqatu uume nafseen nafseedha. Kan isaas kan ishiis. Garuu odoo kana dura fakkeenyaaf warri kana dura daa'imman xixiqqoolee ajjeesanii gatanii deemanii qabamanii hidhaman odoo nama tokko addabaabaayii irratti waltajjii uummata isbii guddaa teechisee mootummaan achirratti itti tokkosee ajjeesee lammata Itoophiyaa keessatti daa'imman takkan duutu. Kun garuu kifaatidha. Kun gara jabeenya. Dhugaa akka mucaa kootti garaana nyaate daa'imti kun. Akkamitti dhalli kana hunda jabaata mallaqaa jedhe? Maali waan hojjetanii? Hin kadhatanii gadi baanii yoo rakkatan?
akkamitti mallaqaa jedhanii lubbuu baasan ishii mucaa ajjeesanii mallaqa san argataniiru shiftoonni tun maal ishiin ara kif ara ጭካኔትክ ara ወገኔት እየሄደን ነው እግዚኦ ማርና ክርስቶስ እግዚኦ ማርና ክርስቶስ ማራናታ ኢየሱስ ቶሎና በጣም ያሳዝናል ባይን መገድሲሰ ይቻል ከሰከኝኑ ጡቃ ጅራ መሌ እንዴ kun barwa salphaa fakkasinitti fakkaatin kan darbite lubbuu daa'ima kichuu lafa ol deemtu du'aa jira umrii ishee malee badii ishee tokko malee du'aa jirti Itoophiyaa keessatti ummanni Tigraay ummanni naannoo Amaaraa ummanni naannoo Oromiyaa waraan nurraa dhaabbatu waraanan barbaannu ilmaan nu jalatti dhumanii jiru baane qotachuu dadhabne gadi baane galuu dadhabne jedhee isbiin bo'aa jira garuu isa ummanni isa irratti odoo mari'ataa jiran biyyi keenya kun asiin dhufee daa'imman qaxafaa jira leebaan tokkoffaa ani waa an akka yaada kiyyaata Itoophiyaa keessatti warra godaanaa tadaadaarii ta'e warra karaarra jiraatu warra tuboo keessa bulu tokkoon baasuu qaba mootummaa achi keessa akka namni takka jira daan asfaaltiin Itoophiyaa eeggamuu qabdi fo'anniidhaan tiraafikiidhaan eeggamuu qabdi daangaa kamittuu caakkan karaan seenan eeggamuu qabdi maaliif kun yoo godhame biyya keenya keessatti eeggumsi seerri hoo tumame tokkoffaa warri godaanaa tadaadaarii fakkaattee warra ijoollee karaarra jiraatu isaan fakkaataniit ilmaan hiyyeessaa fudhanii tuboo keessatti darbaa jiran isaan daweeffatanii mootummaan amma isaan shakku sila warra godaanarra karaarra eeggatanii bullee eeggatu jedha shakku garuu isaanitti sababa godhatee shiftaan meeqa lubbuu daa'imman meeqa tuboo keessa darbaa jira kana durallee akkanatti dubartii takka mataa warqii mormarraa baafataniit Finfinnee keessatti warqii normaalii sinitti fakkaatin aartee naqattee baate ishiin illee kanarree harkallee irraa muranii ajjeesanii tuboo keessatti gatan maaliif kuni Itoophiyaan garam deemaa jirti gisuma hunda daa'imman yoo duute irraa dubbachuu bichaa irraa guyyaa lama guyyaa sadii irraa haasofne sana booda hin dhaabbataa jechaadha garuu furmaanni hin argamne Itoophiyaa keessatti tokkoffaa furmaanni argamuu qaba jasti furmaanni akkamitti dhabama tokkoffaa asfaaltiin ijoolleen godaana tadaadaarii jiran guurramanii addaraasha ittaana qaban achitti hizbiin mallaqa waan qaburraa buusee fi ajiraatan isaan sababeeffatee shiftaan ilma hiyyeessaa ajjeesaa jira kuni furmaata argachuu qaba Itoophiyaa keessatti duuti daa'immanii dhaabbachuu qaba haati biyya namaatti akkam taate ishee haati mucaa kana isa guddifadha isa jiraachifadha jettee biyya abbaa ishiitii baate ishii daa'imchi du'e akkam taati hin jiraatti ani jecha qabu dhugaa irraa haasa'amee callisee osoo hin taane mootummaan Itoophiyaa furmaatatti nuu kennuu qaba dhimma kanarratti kan du'aa jiru booda daa'ima boru biyya bulchuu danda'u bar boru bar biyya kana kan dhaaluu danda'u isaani bar daa'imman lafaa dhufaa kana daa'imman lafaa dhufaa yoo jalaa ajjeefame guddaan umriidhaaf hundumaa Itoophiyaan nagaatti booda faranjiin Itoophiyaa dhaalti kanuma wanni biraa akkamitti dhalli namaa dhala lamaatti irratti jabaata akkamitti garaan kana hunda cakkanii daa'ima akkana bareeddu kichuutan harka kamtu ajjeesa maal balleechite daa'imni badii ishii malee bara adabamaa jirti daa'imman akkana cubbuu tokkoon qabdu bar daa'imman miskiina waan beeyin maaliif akka ishii fuudhanii deemanuu kan hin beeyin affananii ajjeesanii immoo tuboo keessa gatan abeet qeeta'e yaa gooftaa keenyatti nutti milladhu yaa gooftaa keenyatti biyya keenya araara buusi yaa gooftaa keenya dhiiga ilmaan hiyyeessaa lafatti jigu kanatti lafan balleessin
yaa gooftaa keenya faradiyati baruma baraan ji'uma ji'aan guyyuma guyyaan dhala namaa akka baalatti tarca'aa jira. Ishi haati kun akkam taati ilmoo ishee kana kichuutti jalaa kutanii isa guddifachuu bara biyya namaa keessa tan karaattatti an garuu jechan qabu kanarratti callisuu sin qabnu jecha sin qabnu furmaanni kaawwamuu qabaatan tamatti biiroo dhimma daa'immanii fi dubartoota Itoophiyaa keessattuu dhimmi daa'immanii sirriitti hojjedhaa. Daa'imman barnu guddachuu hin dandeenye biyya keenya keessatti abbaan ilmoo ofii dhabaa jira. Bakka meeqatti ijoollee hatanii maatii jalaa magaalaa guddaa keessatti ashaganii kilaasii wayii keessatti ashaganii ijoollee achitti ija keessa baasanii kalee keessa baasanii gurgurachaa jiran biyya keenyatti. Kan kanarraaf immoo kaan ajjeesanii gatan. Daa'imman umrii isaaniitiin saati taphatanii fiiganii quufuu qaba hin quufnetti carraa kana muudamaa jiran biyya keenyatti. Kuni furmaata argachuu qaba Itoophiyaa keessatti. Piliis hin callisinaa. Harka tokkoon sagalee tokkoon uummanni Itoophiyaa iyya dhageechisaa. Burbar daa'imman keenya guddifachuu hin dandeenyu magaalaa keessatti. Kan baadiyyaa qawweedhaan naqamu waraanni kan magaalaa akkanatti affanamtee ajjeefamti. Itoophiyaa keessatti daa'imman guddifachuu yaaddoo ta'ee jira. Just kanu hiika biraan qabu. Yaani lafa boccimoo girgiddaa faaqxee itti kenniti moo haati kun akkamitti birrii miliyoona 2 gaafatu badii tokko malee daa'ima isaanii fuudhanii mana bakka ni taphatu fuudhanii deemaniini. Kun immoo dhugaa qoratamuu qaba naannoo sun magaalaan sun sirriitti qoratamuu qabdi nama isaan beeku xoqqomee kennisiise daa'ima kana. Hinaaftonni warri budaan warri ollaallee waliin jaalatu uummanni Itoophiyaa kun bineeyyii walitti naafu. Yoo xiqqoo daa'imti isaan keessa nafa qabaatte malkii qabaatte yoo cimina wayii qabaatte sitti naafan daa'imman keessa hin qaxafuudhaaf. Ollumti illee waliin jaalatu warri uummanni Itoophiyaa kun bulguudha. Osoo uummata wal jaalatu ta'e daa'imni kun waa tokko hin ta'u sila. Bakka haatu biraan jirratti bakka adaraa namni bira kaawwate bakka taphatu waan fuudhamuu miti. Oduu nama fuudhu arge iyyanii irraa buusanii eeganiif sila oduu nama wal jaalatu ta'e. Nuti bar Itoophiyaa keessatti baanee galuu nu yaaddoo nuti ta'aa jirti. Daa'imman eessatti guddifannaa yaaddoo nuti ta'aa jirti. Akkamitti kun gara jabeenyi haga kana gahe maalirraa hime? Namni akkam garaa jabaata garuu callisanii riippiin poostii suuraa godhuun maal fayyada? Garuu nuti kafeenu dhugaa daa'ima kanaa bahee namni sun qabamee ajjeefamuu qaba addabaabaayiti. Mootummaan nama tokko ajjeesuu qaba fakkeenya. Silaa maal ilma hiyyeessatu nagaatu rashanaan oolanii waraan. Ka akkanaa kana maal rashanne? Maan argini namoota akkanaa kana iji keessa? Sila ilma waa tokko badii hin qabne ilma hiyyeessatu kan baratee galaagalu xiyyitiin mataarraa haqaan jirtanii daa'ima waggaa 2 xiyyitiin mataarraa haqaan jiru waraanni mootummaa. Maaliif warroota waan akkanaa hojjetu kana dhayxanii mataarraa na caafneri? Maa inni isin ka tolchitan? Waan gaariyyuu balleechaa jirtanii waan badaa kana balleessitan maal? Nafsee baatanii nafseetti faradan jedhan. Garuu bakka inni lubbuu daa'ima kana balleesse sun rabbi balaa isaatiin isaa balleessu. Kan facaafate isaan margin. Kan facaafate isaan margin kan dhalfate isaan guddatin deemeen milkaa'in hojjetee galman ga'in adagaan isa xaabuu dhuga. Maalabboo daa'imman lafaa dhufaan daa'ima durbaa hin daffaran daa'ima dhiiraallee hin daffarama jedhan Itoophiyaa keessatti. Kuni salphina. Seerri Itoophiyaa waraanni moo Itoophiyaa keessatti ilma hiyyeessaa kan waan beekne silaa xiyyitiin naqaa oola.
ما namoota waan akkanaa kana hojjetu dhaqxee bakka ishiin jirtu nayne tokkoffaan akka yaada kiyyaatitti ani hawaasni Itoophiyaa mari'atee hawaasni biyya keenya guutuun bahaadhiyaa kaabaa lixaa walii galteedhaan mari'atanii marii tokko godhanii too tuboon daangaan tuboo bishaan keessa darbu kan asfaaltii jiru kun ijoolleen karaarra jiraatan akka achiin jiran ijoollee guuranii addaraashatti naquu jechuudha. Kan bitti guuramtee ijoolleen achitti hawaasni gargaaru. Ijoolleen haadhaaf abbaa hin qabne ijoolleen maatii biraa badanii rakkoo adda addaatiin godaanarra jiraatan achi yaa guuraman. Isaanis sababeeffatee isaan fakkaatee leebaan ilma hiyyeessaa fixaa jira waan ta'eef daangaa sunillee eeggamuu qaba. Karaan ittiin gara bosonaa seenamullee eeggamuu qaba. Hawaasni waliigalee kana tabaabbaree raawwachuu qaba. Kanaan alatti furmaanni biraa Itoophiyaa keessatti dhufu guyyuura ilmi hiyyeessaa dhumaa jira. Furmaanni tokkollee argamuu hin danda'u Itoophiyaa keessatti yoo karaa kana ta'e qofa jedhee yaadaan. Gizema hunda addisii guyyaa dhuftu daa'imni beloo daa'imni akkana duute poostii godhan hin boonya hin dubbanna. Gizema hundaayyuu hin dhufa hin boonya hin lufa hin dhufa hin boonya hin lufa. Dhufaa darba bakka hin dagatama. Jaalama jasadi. Okin jemata akka torbaan lama akkasirraa hooy jedhanii dhiifame kanaas furmaanni hin argamne. Kan ajjeese soo qabame mana hidhaatitti qallabama. Tokkoffaa akkaawuntii birrii irratti ergi jedhanii kenname san poolisiitti maan kennamne. Maan qabamne akka abbaan akkaawuntichaa sun yoo qabame namni birrii isa galchisiisuun isin qabamaa jechuudha. Karaan ittiin qabamu karaa baay'eedha. Akkaawuntii san mana baankii yoo seensisanii ilaalan maqaan isaa hin ba'a. Iddoon dhaloota isaa hin baha. Wajji hin qabama suuraan isaa achirratti baha. Qat godhanii qabama bakka hundatti poolisootatti miidiyaa hundarratti maxxansanii gaafa jedhanii qabama namni sun. Qabamee ajjeefamuu qaba malee mana hidhaatti mootummaan qallabuun qabulleedha. Ndee inni taa'ee nyaata ilmi hiyyeessaa biyyeetti dabalama. Awwaalu kaan biroo maal godhumaati? Awwaalanii dhiisuu malee furmaanni hin jiru kinu. Waan biraa maal jennure furmaata mee nutti hima. Hara cikkaana xiqqe. Biyya qabna jenna amma nuti kana keessa jiraachaa. Kan akkanaa kana hojii jiraachaa Itoophiyaa jennee maqaa Itoophiyaatiin waamamna uummata bulguu. Uummata garaa namaatii xiqqooma naatoo hin qabne dhala namaatiif. Daa'ima dhiigatana namni akkamitti qala. Daa'ima xiqqashootan akkamitti ajjeesee gata. Maal isaan goote? Baay'ee nama gaddisiisa Itoophiyaan haalli amma keessa jirtu. Waan fokkisaa hojjechaa jiran. Kanaafuu viidiyoo kana share godhaa please. Share godhaa social